karaan taaneen yaada dogoggoraadha warri na hubattan ifama guddanaaf godhaa gadi jedheen ol jedheen jilbeeffadheen maal jedheen ifama sin gaafadhaa dhugaa sodaatu gara garuu live seentan beektu malee. Jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii riqicha jaallatu nageenyi koo kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti qilleensa irraan qaaree simbiraa qaqqaba. Jecha ajandaawwan haaraa kaleessa dheengadda har'aas bahan keessaaf kaleessa galgala ajandaa haaraa tokkotu dhufee akkuma sooshaal miidiyaa irraa sifachi fiigu zabana kana immoo koomantiin ajandaa taati. Suuraa Photoshopin ajandaa ta'a. Wanta of deemnu beenu kan warri social media kuninuma wannuma ta'etu ajandaa ta'a. Torbe darbee akkuma beekamu Rabbi Shiifaa araaramu artist Taajuun jaartisaa ajjeese santu ajandaa ta'a ture. Amma erga ajandaan sun dhumatee achirraa boonee dhufnee akkuma beekamu waa'een irreechaa ajandaa ta'e san keessa amma immoo ajandaa koomentii jalatti mucayyoon tokko waa jette isheen sun immoo amma dhuftee dhiifama gaafatteerti ajandaan tokko immoo suuraa Jawaarii Photoshoppiidhaan hojjetamee ka shamara waliin waan ciisu fakkeeffamee gadi ba'e abbaan suuraa saniis dhufee dhiifama gaafachuu qaba waan godhe kanaaf dhugaa yoo dhiisu dhufeetiin dhiifama gaafachuu baate rabbi san dhiisu waan ta'eef nullee barbaadaa jirraa hin dhiifnu Jawaariin immoo kan isin ajaa'ibu beekaa gulummaatuun dadhabe waa meeqa irratti ta'ee waa meeqa jedhee taajabbii kutaa 200 meeqa barreessee ni dadhabe san qofa miti taankiif baankii wayyaanee illee ni dadhabe Jawaariin cabsuuf abiyyiilleen hidhee waan fedhe irratti yaadeen illee ni dadhabe tunammoo nama ajaa'iba dhugaa rabbi utuma dhugaa ta'eeyyuu serious maafi mushkila rakkoon qabu Photoshoppii kijibaa hojjettanii maqaa ittiin nama balleessuuf social media irraa si'achi ajaa'iba immoo yoo nagaa kana godhu ijoollee ma Oromooti saba biraa miti diina biraa miti keenyumatu waan akkana irra hojjeta kama afaan Oromoo dubbatu gadheennuma keessa jirti ani Oromoodha jechaa afaan Oromoo dubbataa hayyuu Oromoo maqaa xureessuuf ganama galgala kadhamoo halkanii guyyaa shira kadhatu halkanii guyyaa gandaa naannoo kasaba isaa danqootu ma keessa jira Oromoo keessa kama afaan Oromoo dubbatu arrabsu kawaa faarsullee kawaa arrabsullee kawaa qindeessullee kawaan ta'e hundaayyuu godhu warruma social media kanarra jirti kama akka anaafsiiti baay'eedha kanaaf warri waanuma argitan osoo addan baafanne share gootanii bakka hunda qaqqabsiistanii ajandaa gootanii kaan faarsitanii kaan abartanii samii tuksistanii maaloof kusadha maaloo tasgabbaayaa tarii warri yuutubaroota ammoo mallaqa argachuuf illee waan hin taane walitti jedhaniitiin qilleensarran oolchanii nuti warri yuutubaroonni xixiqqoon kun akkasitti illee ajandaa bareechineetiin illee hojjechuun beeynuti homa ta'ee fudhiisamee amma jiddumaan viidiyoo gabaabaa tokko jira mucayyoon koomantii jalatti bagatti cabsitee jette sun dhiifama gaafattee mimmaan boottee hirqifattee boottee dhiifama gaafatteerti baay'ee garaana nyaatte mucayyoo sana eenyu jedhaniini moonet gammachuu baay'ee nama amala qabeettiidha dhugaa kijibuuf osoo hin taane amala qabeettiidha moonet baay'ee nama tuqullee miti nama baay'ee amantaanillee maalinillee addaan nama qoodu miti dhugaa dubbachuuf tarii tasa taatee qoosaadhaaf waan sana godhuu dandeetti namni dogongorteetii taashiin garuu dhugaan jiru akkana jettee dubbachaa jirti mee sagalima viidiyoo masiirraa dhageenna
dhiifama gaafatteerti dhiifama naa godhaa yoo isin garasitti na fudhattani malee ani badoomaaf hin dubbanne jetti. Dhugaa akka sooshaal miidiyaa kanarratti beekutti nama malee qabeettiidha nama hundaanuu walii galu. Sa'aatii 24 osoo hin guutiin dhiifama gaafattee jirti. Akka dhiifama gootaniif warreen tarii ishiin itti yaadde akkas goote jettanii dubbattanii yoo jiraatte wanti dhiifama caalee hin jiru. Namni kamuu dogongoruu danda'a. Tasa osoo ittiin yaadin tarii otoo namni gara kanatti na fudhate jette hin yaadin gooteetti ta'a. Kanaafuu angara kootii dhiifama godheef jira. Garuu nuti Oromoon hanga yoomitti amantaan, lagaan, gosaan wal arrabsiname. Hanga yoomitti amantaadhaan walitti duulla. Hanga yoomitti ajandaa xiqqoo fuuneetiin wal arrabsina. Walirratti duulla. Maaloodha namni tokko waa balleesse maaf hin gorsine, maaf hin obsine. Maaliidha hanga yoomitti immoo carraa akkamii qabna nuti? Carraan keenya carraa wal arrabsu, carraa wal abaaru, carraa wal basaasu qofaadha moo maaliidha? Carraa hamilee wal cabsu. Hanga yoomitti immoo dhugaa baay'ee nama yaachisa. Hundi keenya yoo guddate waggaa meeqa jiraanna? Yoo guddate gidduu umrii giddu galeessaa waggaa 60 70 sanuu dhaloonni ammaa kun dhaloota bubbee jedhe namichi nu. Dhaloota ammaa dhaloota bubbee. Dhalootuma bubbeedha dhugaa. Dhaloota waan isa of dhufe hundayyuu bubbee waan itti dhufte hundayyuu kaan achi facaastee kaan as facaaftee achi dhayitee achi dhattee achi ranaan dhufti miti. Dhaloota bubbee dhaloota garumaa argila. Uummata hundayyuu laa argufu viidiyoo ishee dhaggeeffanna meemoonitti moonii dubbadhu. Miira keessa bahe abshiroma miti. Siidhifneerra abshir. Arrammoo zana jettee dhufte bareeddee dhufte. Maa ija keessa na laaltaa? Laalli ni dubbadhu maqalaa na beeyta. Haase kolbitaa golbee bellaa'e dubbadhu sodaate. Seenaa jiranii dubbadhu. Dafi buchee koo jetti ijoolleen shawaa. Seenaa. Arraba dhiisaatii wanta jechuudhaaf ka'ina dhaggeeffadha. Arrabni hin barbaachisu. Wanti arraba bira nama geessus hin jiru. Yaada walii hubachuutu gaariidha. Yaada nama akkamitti akka hubattanii fi namatti duuluudhaaf hin jarjaran. Gara intallatiin dhaggeeffanna intallatiin mee? Ani dileetiin godhanii dhaggeeffanna. Sin arrabsinu taa'e. Akka dabarfadhee ka'ee dileetiin godha akka barbaadeetiin arrabsuu dandeessu garuu. Hin arrabsina maalu warri arrabsitan dhiisa. Koomentii fi poostii gargar baasaatii ilaala. Wanti nani de. Koomentii dubbisuu dhiisimee haasa'e waan haasa'u feetu haasa'e. Anu si dhaggeeffachaa jira. Hin sodaatine hin sodaattu gara. Garuu laayivii seentan beektu. Maal godheen sodaaddas? Anu rifadheen si barreesse yennaa barreessaniif jeetan. Bilbila narraa kaasuu didde garuu si barreessan. Waraanaa bilbilanii kabajaan na gaafatanii fi deebisuuf malee ishiin arrabsituudhaaf miti. Ishiin arrabsituu arrabsituu ani eenyu caala na beektuun ijoolleen warri amantaa ortodoksiis haa ta'u amantaa musliimaas haa ta'u protestaantis haa ta'u amantaa nama kamiif akkan kabaja qabu na beektu. Kana sin ibsuun illee narra hin jiru. Kolfa kee garana nyaata garuu dubbadhu baadhafi. Akka barbaadanitti na arrabsu akka hin qabu koomentii keessa ilaalaa hin jira. Namoota hedduu na barreesse maaliif akkas jettee naan jedhee jalqaba poostis kan godhe koomentii isaanis kan kenne mooneetuma jettanii warra natti duulaa jirtan jirtu. Poostii kan godhe nama kan biraadha. Mucaan sun baadiyyaa kooti. Innis poostii jalatti dhufee natti qoosaa anis poostii jalatti deemeettan qoosaanii akkuma yeroo biraa maal mooneet sooshaal miidiyaa irratti kan beektanii karaa qoosaatiin miti inni har'aa maaliif burqisinitti ta'e. Innaa irreechi araboota ilaallatu jennaan dhugaa jirti bagatti cabsite goota keenyaan. Garuu dhiifama jidduu kanatti eenyu moonii
garuu mumu hundaayyuu goota koo jetta. Ayimoonii hojii Namni kenna. waggaa lamaayyuu ni beekti. Poostii dhiistanii maaliif koomentiitti duultu isin? Sun immoo dogoggora taanaan ishii dhiifama naaf godha. Dhuguma lammii arabaan laallatu jedheen kan poosti godhe lammii arabaan laallatu isin Oromoo isin Musliima Oromooti yooti maal sin galchee Ila waan ta'eetu mooni jidduu kana akkuma jedhame waanan irraa fadhe tokkotu jira jidduu kana maqaa kee kiyyaatiin peejii banatanii waa'ee amantiilee tuttuqaa turan sunillee baay'ee ajanda ta'e. Isa sanarratti amantii Musliimaa kan Arabootaatii jedhame sanirra kan ka'e immoo jechi namni sun jedhe garuu akkasitti hubatte siif rabbitu walitti beekaa akkasitti hubatte komantii goote ta'e inni sunillee sanaaf akkas jedhee isaaf rabbi qofatu beekaa atis akkasuma keessa kan keen beeku waan ta'eef siif rabbi qofatu beekaa garuu jetteerta wanti dhiifama bira taree hin jiru garuu otuma jennu garuu dhugaa rabbi nama dubbachiisu dhugaa dubbachuun gaariidha waan iyyuu ati mee. Ani dhugaadha dubbachuun beeku dubbadhee akkas ati hooma ta'eef feesii haasa'uun beeku dubbiillee ittiin beeku yeroo dubu barreeffamaadhaan kan dubbadhu waan ta'eef amma baay'ee sodaachaan jiran maali dubbadhuma dandeessi akkatti gadi taa'ee qubna gara karaa laayivii haasa'uun dhokatteetuma waa barreessi taa'e sodaata. Kanaafiyyuu yaada koomentii koo sana karaan taa'an yaada dogoggoradha warri na hubattan dhiifama guddaa naaf godhaa. Gadi jedheen ol jedheen jilbeeffadheen maal jedheen dhiifama sin gaafadha dhugaa isa dhugaa sireesidhaan an dhiisee gara dhiifama naaf godhaa ani koosaadha. Baay'een sitti aaree ture keessaan inni si dubbiseen ture. Poostii isaas sireesitti fudhadhee yookiin immoo qubna garatti fudhadhee hin turre ka'iin akkas jedhee koomenti godhee amantaa keessan eenyuun olitti kan kabaju. Nu hundinuu amantaa keenya waliif kabaja. Gara fuuldurattis nan kabaja. Qofa osoo hin taane namni amanta. Jechuun bakka akka maatii kootti tallaala warra musliimaa hiriyoonni koo. Si qofa osoo hin taane namni amantaa ofii jaallatu amantaa namaaf ni kabaja dhugaadha. Ani amantaa koo ni jaalladha taanaani amantaa nama biroos kabaju. Ani amminne yookiin immoo wanta hin taane yaadee miti kan akkas jedhee qoosaan ture. Kanaafiyyuu dhiifaman sinin jedha yoon sinitti balleesse yoon sin gaddisiise yoon sin mufachiise maqaa rabbi tokkichaatiin dhiifama naa godha. Hiriyoonni koo warri baay'ee na jaallattanii natti mufattanii keessaan kabajaan dhuftanii naa barreessitanii maaliif akkasidha jettanii poolaayitiidhaan namoonni maaf akkas jettee maaf akkas goote jettanii na gaafattan kabaja guddaan siniif qaba siniif bakka guddaan qabaa fi kan nama kaaniif illee nan kabaja nan jaalladha amantaa jechuun nan kabajaaf abbaa orma waan barbaadetti amanuu danda'a. Shabaka. So ani ergaa gabaabaan dabalata. Hayyemoonni keenya. Konneekshiniin tun irratti cufee. Tole bilbilli sirra bilbila meeraa ka'e bilbila kaasa. Kalas deebiin ni jirra bilbila kaasa. Dhiifama sin gaafachuuf dhufee. Hayyeetillee nagaan jedhe. Bakka deemtu nagaan deemiin galte. Garuu makiinaan kan maal keetiiti? Amantaan keenya immoo nuuf neeyyamu jettan. Baay'ee nagaatti jedhee kanas akkasii as gabbaa maal waan hunda keessattuu miin ariifatina taa'ame miin ariifatina miin jarjarina maaloo yaa saba walirratti hin duulina miin jarjarina warri jarjartanii waa dubbattanillee jarjartanii waan dubbatina warri waa barreessitanillee jarjartanii waan barreessina maaloo tas gabbaa waan afaan keessanii baa waan barreessitan wanti hanqata beekuun hiikaa qabaa maaliidha waan yeroo sanaan wal ilaallatu wanti tokko torbee kana keessa waan dubbatamaa jiru sana walitti dhufaa nama na jaallatu saba na jaallatu ummata na jaallatu ummata na kabaju ummata tapha koo hordofu ummata yeroo hunda na hordofu kanaaf waan bareedaa tokko yoo dabarsee waanan an jedhu kun garamitti hiikama yeroo hunda qoosaadha jettaniillee akkuma argitan waan argitan ufuttaafatina jedha galas dhiifneerra galatoomi mooni nama waa beekutu sanu dhufeetuun dhiifama sanu gaafata kun ammoo wanti fedhe haa dhufu jedhee ija babaasullee hin jira gurbaan sunillee dhufee dhiifamaa gaafatu waan jedheef isatu beeka waan ta'e isaanillee fida viidiyoon isaallee na qaqqabuu qaba
moonii share godhi gurbaa sanatti illee share godhi dhufee akka kan kee kanatti nama kabaja beeku nama amantaa ofii jaallatu yoo ta'e nama saba ofii jaallatu yoo ta'e waan jedhe sana allakki kanaaf hin jedhe arbootum way araboonni qara irreecha dhayti isa san illee fida inni sun illee dhufee dhiifama nu gaafachuu qaba lafa akka guyyaa boru viidiyoo irratti hojjedhu akkasuma kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalee koo kan kabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhihaa bakkuma jirtan hundarra nageenyi koo ammas qilleensarra naanna'ee dhufee isin biratti haa qubatu yuutuubii koo dafaatiin akkas godhaa laayikii tuqaa sheer godhaa ka sabskraayibii qara gootaniin jira sabskraayib godhaatiin notifiikeeshin all isii jedhu sana godhaatiin akka deddeebi'ee wanti hanga lakkisu isin bira qaqqabu godhaa kasii isin jaalladha isin kabaja wal guddisna waliin guddanna